Jadi socho sini aku tiba tuh mal jadi. Jera mas, seragam jera. Hah? Juga ada. Gak ada kabar nang gak ada. Yesus gooftaan. Amen. Yesus gooftaan. Amen. Yesus gooftaan. Amen. Haati tokko yoo fedha kee ta'e daddaftee yoo kaateen si kadhadha. Koreen kun eegala waraane ji'a naamlee jecha na waraaniyyuu taana sene naannoo kana ga'e eegala asitti sagalee naa dabre koreen kun siif yeroo asumatti sagalee naa dubbatame mana yaalatti dhaqeetaniin raajii taasisee injil koreen naan jedhan adhamnaan inni fudhateetti dhiise amma gaaf guyyaan gahu akkuma isaatiin ta'e qoreen akkuma jedhan akkuma asitti. Mee galateeffadhaa Waaqayyo. Galanni Waaqayyo haa ta'u Waaqayyo waan hundumaa danda'a. Ameen. Harki keessuun maal ta'utti deema siin jedhamanii yaada. Dubbadhu mee. Harki kee gara saambaatti deemaa jira mandee. Achino maal taate siin jedhama. Inni tanaan jira. Manni yaada. Amma harki kee fayyeera. Fayyeera. Mee harka keessa walitti buusaa. Mee warri argitanii harki isaa baay'ee madaa'ee Yesuus gooftaadha. Kun ofumaa bahee? Asiiseenee taasisaa. Qabadhu meesti? Qabi gara kaameeraa. Akkamitti bahe koreen kun situ baase moo ofuma isaatii keessaa bahe? Koreen asitti baay'ee raajamee ture. Garuu guyyaan isaa geenyanii yaawaa maaluma namoota ta'ee yaaddaa ulfina akka ta'e qabachaa jiru faarfachaa deemu koreen of isaatiin xaayee keessaa bahe. Otoo faarfachaa deemu. Yesuus gooftaadha. Mee harka ol kaasaa Yesuus gooftaadha jedhama. Namoonni guyyaa kadhatamuuf argitanii seexanni kaansariidhaan inni harka isaa mursiisa. Hin murama harki isaa jedhe Waaqayyo immoo harka gogaa godhe ameen jedha. Madaan sunis qoreenis ofii otoo faarfatu keessaa dhabame. Warra amantan harka ol kaasaa harka to'atii faarfattu Waaqayyo isa si rakkisu iddoodhaa dhabame. Iyyi ameen jedhe iddoodhaa dhabameera. Inni si rakkisu iddoodhaa dhabameera ameen jedhe. Iyyaati inni na rakkisu iddoodhaa dhabameera jedha. Qoreen kun ammam si rakkisee ammam sirra ture? Amma jiraati. Amma jiraati. Amma seenaa namoota facaasaa taasisu. Amlee keessa. Ji'a ja'a ture. Ji'a ja'a harki kee kun baay'ee si rakkisaa ture. Ji'a ja'a rakkachaa ture. Madaan isaas baay'ee guddaa ture. Amma goggogeera asii madaa keessatti qabime. Akkamitti si urgufaa jiraamu? Homaan jedhu. Mee harka keessan as qabaa. Qoreen baheera miti? Amma immoo madaan keessa jiru dho'ee haa yaa'u. Dho'ee haa yaa'u hin jedhe. Harka keessanitti qabaasin. Dho'ee haa yaa'u. Dho'ee haa yaa'u. Maal harkatti qabaa? Maal sin dhibesin? Amanaasin hojii waaqaati. Itti qabi ibidda Yesuusiin. Dho'ee haa yaa'u. 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 Dho'ee haa yaa'u ammas. Akkuma qoree kana keessaa buqqa'ee ba'e ofii isaati. Habaku keessa. Habaku keessa. Habaku keessa. Habaku keessa. Habaku keessa. Habaku keessa. Sochoosime harka kee amma. Jedhe akkatti na ilaali. Ilaali. Maal sitti dhaga'ama amma keessa isaati? Nasaadha. Dhaqi achumaan immala'a ammas guutummaan qaamni kee fayyaadha shi. Dhaqi bilisa. Harka Guyyaa gammachuu koo gana siin argaa.